Ejjennoo. Ejjennoo qabaadhu. Ejjennoon waan itti jiraatan beekudha. Waan itti jiraatan irratti eenyummaa hin raafamne qabaachuudha. Waan qaban irratti shakkii osoo hin taane amanamummaa cimaa irratti horachuudha. Itti milkaa'uudha. Ejjennoo hin raafamne qabaachuun ilaalchota dadhaboo naannoo keenya jiraataniif fakkeenya ta'uudha. Ejjennoo ofirratti cichoomanii argamuun kabaja, guddummaadha, bilchina keessaayyuu bilchina sammuuti. Ati waan itti amante itti jirtu irratti kutannoo jabaa kan haalan jechaan dhabaaf qabaachuun hin mamsiine kan jibbiif jaalalli hin shaarre qabda taanaan qaroo yookiin namoota ejjennoo keef bakka kennuu jalqaban hedduu horatta. Jalqaba bifa keetiin namootaaf haalota naannoo kee jiran biratti fudhatama qabaachuuf ati ofii waliin jiraadhu. Muudaa hir'inaa fi dadhabbina qabdu qofa yaada hin jiraatin. Ati qixa namummaatti, qixa guutuu ta'uu keetti, qixa wanti hundi uumamaan siif kennamu isaa yaaduu hin dandeenyetti hiikni ati eenyummaa kee dhugaa waliin qabdu tasumaa siif hin galin jira jechuudha. Bifti ati qabdu ogummaan, hubannaan, jaalalli, kabaja, beekumsa dhugaa irraa fagoo jirta taanaan gatiin kee ammallee xiqqoodha. Bakka ta'etti si gatee akka hin kaanetti si kuffisa. Ilaalchi kees akkasuma waan kamiinuu dorgomaa kan si taasisu sammuu keeti. Atiif eenyummaan kee dhugaa waliigaltee qabdu taanaan humna bareedaa simboo nama kamuu hawwatu ofitti harkisuu qabda. Waan namoota hedduurraa adda nu taasisutti yeroo hunda gammaduun waan haaraa hojjechuu akka dandeenyu nu taasisa. Ofii keenyaa waliin gaafa tokko taa'u jalqabnu waan qabnuuf waan namoota hedduurraa adda nu taasisu maraanuu of mararuu jalqabna. Ofittis gammanna. Sammuun keenyas boqonnaa qaba. Naannoo keenyas ni qulqulleessina. Naannoo qulqulleessuu qofa osoo hin taane namoota naannoo keenya jiran illee sammuu qulqulluu akka qabaatan taasisna. Kanaaf ejjennoon tokkoon keenyaaf waan jiru irratti, waan qabnu irratti ejjennoo qabaachuu qabnan jedha. Ejjennoo qabaadhu.